Kan qabu amma kotota keessa taa'ee daataa wifi fi fagoo naa dhufaa isaaf dubbataa jira. Daataan na jalaa dhumate sila kana dura dhufaa iyyuu ture. Har'aa waa dubbatu barbaada. Har'allee itti deebi'ee waa'ee Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuu dubbatu barbaada. Ana akkuma isiniin jedhee Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuu hin arrabsullee hin qeeqa. Hin qeeqa malee hin arrabsu akkana jedhee gadi ba'ee arrabsullee namaaf kabajaa qaba. Uumaa kiyya irratti nama kabajaa'an nama akkanaa kana gadi ba'ee illee arrabsu. Ani gandummaa fi san dhiisu. Gandummaa fi Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuu isan dhiisu. Garuu afaan guuttadhee arrabsuun natti ulfaata. Garuu qeequu lafa jala dabarsuudha qeequun. Ilmaan sikkoo mandoo warroonni har'a isaaf lolaa ooltan. Warroonni odoo ijoolleen sikkoo mandoo dhumatu Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuuti lolaa ooltan. Yaa tirifiraafiiwwan kaayiroodha. Maal abbaa keessanii humna keessanii waa hojjettanii fiddaniitiin nama tokkoon qarqaartan iyyitanii yuutuubii guurattaniiti nama garaa keessanii iyyuu nyaatanii bultan. Garuu har'a yoo ol baatanii isin waa Arsii keessaa dhumataa jira namni, waa Harargee keessaa dhumataa jira namni waa. Ruhii namaa dhiisiiti ruhiin saree yoo garan taaneen kabaatu taate waa jedhanii akkasitti waaman. Deemi ati mee ilma dhiiraati ka guyyaa guutuu akkas jedhee ummanni koomentii argatuuf namni kumni meeqasi haalaaluuf eenyummaa kee atuuf beeyta. Akkas jettee asirraa iyyaa oolte san wayii miti namni dhumataa jiru ruhii ilma namaati. Ilmaan sikkoo mandootti dhumataa jira. Ilmaan Harargeetti dhumataa jira. Akkamitti ati ol baateetiniin waa gabbaanii kutaan kunin ta'in ciisa. Kutaan kunin ciisa. Kutaan kun wal biran kaane maal godhi jettaniin jaarsaan jedhanii. Kana beeka warroonni kaayiroo keessa. Warroonni nama arraba bichaaf qophooftanii teettan isinitti muun barbaachisaadha. Har'a bar ijoollee isaatti dhumataa jira bar Kamaalii har'a isin maqaan dhayinaa jettanii har'a gabbaatanii irratti nama arrabsitan kana har'a bar ijoollee isaatti dhumataa jira bar ilmaan sikkoo mandootti dhumataa jira bar harka garaa jalaatiin abiyyi wajji jiraatu bar ilmaan sikkoo mandooti gita ba'uu didee bar Kamaal kijiba kalaan faadii yoo Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuu yoo bira dhaabbates yoo qarqaarellee ijoollee Suudi Arabiyaati malee kalaan faadii naasayina namoonni biraa. Kalaan faadii har'a ijoollee dheengadda isaaf jecha qabamtee dhumatteetu har'a galteetu biyyatti dhumataa jira bar. Akkamitti kana wallaaltanii ol baatanii nama arrabsuuf waa namaan jechuuf hamilee namaa gadi dha'uuf ol yaatanii yoo laayivii ol kortanii isin warroonni deeggartoota isaallee taatanii warroonni miseensota isaallee taatan mataan gadi garagala. Akkamitti ijoolleen dhumattu garaa isin nyaatu dhabdee Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuu faaruun inni faarfamuun kabara meeqaatiin faarfama. Har'a guyyaan har'aa maal keessa jirra. Zabana kana maal keessa jirra. Zabana ilmaan Oromoo dhumataa jirtu kana maal keessa jirra. Har'a isin warri ol yaatanii koomentii argatuuf Kamaaliin faarsuuf ol yaatan. Haga beejii keessan feesbuuka meeqa akka qabdan haga nutti himuuf ol yaatan. Har'a ijoolleen dhumataa jirtu sun waa ati jetteen sana eenyummaa kee beeyta maqaa kee dha'u waa ati jetteen sun waa Arsii keessaaf waa Harargee keessaa Arsii lixaawa keessaaf waa Harargee keessaa dhumataa jira namni duddu'aa jira. Ilmaan gadheedhaa ilmaan sareedhaa warra waan haasoftan hin beeyin. Warra nu ol baatanii haanu arganiif faaqiraa mataa waaqatti ol dhaabdanii haanu arganiif ol baataniif keessa gadi albaatan waan argitan. Ilmaan namaati ka dhumataa jiru bar. Yoo isinillee obboleeyyan ta'uu baatte warra quuqamu obboleeyyan ijoolleen dhumataa jirtu sun Harargee Arsii lixaa keessatti. Har'a akkamitti Kamaalii lafarra deemu Kamaalii guyyaa takkitti gabbayeetiin barruu takka sarara lama lafa kaayeetiin ummanni kiyya kun ummanni kun kiyya ummata baru hedadhu ijoolleen tun akkanarraa hin dhumanne jedheen dubbaten har'a Kamaalii ruhiin jiru Kamaalii algaa gaarii irra rafee buluuf ijoollee dhumattuu na'uu diddanii kalaan faadii ofirraa haasoftan. Yaa ummata karbaana. Akkamitti obboleeyyan keessan ka dhumatu sinirraa garaa isin nyaatu dide Kamaal kalee dalage malee har'a maal dalage.
asfuudha waan inni dalagaru gaafa inni galeeti yaa ummata kijibdu yaa deeggartoota isaa yaa miseensota isaa yaa warra kalaan faadii ol bayas irratti haasawu kamaaliin eenyu lillee nullee hin jaalanna akka nama tokkootitti kamaaliin hin jaalanna garuu har'a isin sumunii halaalaa takka baaftanii kana man qarqaar sumunii halaalaa takka baaftanii warroonni kaayiroo keessa afaan keessa dhoggoran qaba yoo warra sabboontota quuqama saba ofiitii dubbatu ta'e malee warri koomentii argatuuf namni kumni meeqana laala jechuuf asirra ol yaatanii eeydan lallabdan warri halaalaa takka baaftanii naman qarqaarre afaan keessan qadaadaa ta'a gaddachaati madoota kan gargaartan dubbiin isin nu himta rabbaan fedhe asirra himaa jira oromiyaa miidiyaa niitorkiin himaa jira kuush himaa jira keelloo miidiyaan himaa jira BBC miidiyaan himaa jira warri isa jalaa guutuulleen himaa jiran warroonni gabbaatanii halaalaa takka sumunii takka baaftanii warra madaa'e kanan qarqaarre afaan keessan cuqqaalladhaa warri kaayiroo kijibdanii lallabdanii jawaarii homaa godhuu daddan wanni isin kaayiroo irraa nu lallabdan faayidaa takka illee hin qabu kamaal qeeqamuu miti gaggombifamee qeeqamuu qabaata arrabsamuu miti ani san arrabsu abbaan fedhe haa arrabsu waan fedhe jedheeni namni kamaaliin jibbee arrabsa isinitti hin fakkaatina yaa kijibdoota kaayiroodha qumna garii haasa'u ala tuuwwan qiraaqeen bool liqimqaamii yuutubiiti har'a nam tokko yoo gabbe namarratti duudhu maaliif barbaachise abbaan barbaade waan fedhe haa dalagu maal hojjetaa jira kamaal ruhiin ta'een nu ta'e ijoollee dhumatte tanaa olii ruhiin kamaalii ka gabbayee barruu takka barreessee lafa kaa'uu dadhabe warroonni har'a isaaf jettanii isa maqaan dhayinaa jaarsanu jalaan tuqinaa gandummaan ijoollee jimmaa irratti jibban kutaa lama keessa akka gaariitti deemaa jirti kutaan wallaggaatii fi kutaan arsii gandummaa warri jimmaa deemuun deemaa jira jaalattanuu jibbitanii gandummaan deemaa jirtan isin warra gandummaadhaan deemu warra ganda keessan eegaltan nun xuxxureessina afaan keessan qabadhaati ta'a warri kaayiroo keessa tokkoon keessan ol baatanii waan dubbatina kamaal nabiyyi rabbiiti akkamitti hin qeeqamne salawaata irratti haa qaraanu akka kuwwan illee salawaata nama keenyarra nuu qaratan malee nama maqaan dhayinaa jettan kamaal qeeqamuu miti gaggombifamuu qabaata har'a bar ijoollee tanatu na filata jedhee uummata sikkoo mandoo kanatu na filata jedhee eeggataa jira bararra harka garaa jalaatiin mallaqaa biyyi irraa fudhatee dhaaba san diigee dhaabaa biyyi ta'u ijaaruuf maal abbaa keessan irra dhaabattan nama isa gargaaree jira moo nama waa isaa godhe jira moo maaltu waa isaa godhe maal hojjetee maal arganii waa isaa godhan maal hojjetee maal arganii isa bira dhaabbatan kamaaliin maal hojjete waan inni hojjete takka argine lafumaa ka'anii bira dhaabbatanii kamaal waa hojjetaa jiraanu bira dhaabbadhaa jedhee miseensi inni haa taa'ume miseensi isaa ka tokkoon isaa ka dubbate mee asaa ba'u yaa ummata xurumba yaa ummata afuunfa gad dhaabbadhaa namni nu argaa koomentii nuu kennaaf lallaba keenya kana arrabsoo keenya kana namni hin jaalataaf as baatanii afaan keessan nutti hin banina warri halaalaa takkitti hin kennin warri madoon gargaarre warri rakkataan gargaarre afaan keessan qadaaddadhaati ta'a warra addoochi takkitti hin teessan immoo jala dhufaatii beejii namaa jala dhufaa nama arrabsa qabrii keessa isin kaakoo wanniidhaan bolookiidhaan afaan keessan qabadhaati warroonni kamaalii aartan warri kamaalii aartanii jettan odoo ijoolleen dhumattu ruhiin kamaalii kalaas nyaata hin gahe oo du'e hoo yoo seenaa boonsaa dalagee du'e hoo kaleessa bar ka inni keessaa ba'e bar wayyaanee keessaa ba'eetiin bosona seene bar bosona Eertiraa seene misaaraa keessa seene har'a hoo nafxanyaa gaggaragalchite bada ilmaan sareedhaa ijoollee arsii warri kaayiroo irraa afaan bantan dhaggeeffadha warri aanoleen haa diigamu jettan aanoleen diigamaa jira warroonni aanoleen haa diigamu jettan kulliin keessan sheer godhaa jedhaa jirti nafxanyaan bakka mara har'a isin gabbaatanii kamaal sammuuteenna akka killeetitti qabamuu qabaata kamaal maaliif maqaanuudhaaf kamaal nama akka kennaati akka namaatitti hin kabanya akka hangafoomaatitti hin kabanya garuu qeequ konfinee qeeqna yoo aanoleen harkaa farmi keenya itti cirame haa diigamu odoo jedhu namtichi kun dhaqee namicha kanatti seenaa jiru maal isinitti hin dhagame maaliif isinitti hin dhagain shayxaanan mataa faaqaadha oli yaa'ina isin sooshaal miidiyaa kanarratti ummata jinniidha warri kamaalii loluuf oli yaatan warroonni kaayiroo keessaa warri faayidaa hin qabne nu wajjin tasuma haasa'uu hin dandeettan nu warra madoo keenya bira dhaabbatu warra rakkataa keenya gargaaru
kijib duwwan ol baatanii asirratti poolitikaa isin of keessaa gadi jiisitan tasuma gurra isin jalaa cuqqaalan noo ijoolleen dawla arabaa keessa deemaati boqqolloo daanaa hin fixe nyaadha kijib duwwan kamaal maal taayoo qeeqan wallaggaa jettu mumiti gaggaragala kadhumataa jiru bar ijoollee sikkoo mandooti yaa saree wayyaa gaddeemtuwwan kadi haadii gamu jedhaniitini hatta calanqoo biraa kaasanii aanoleen bichaan akka buqqa'u jedhanii masaraa keessatti haasaan jedhan maaltu kana fide goobanoonni harargee guutuun abiyyi wajji waan jirtuuf calanqoo irraa fottoysanii aanolee bichaa dhiigan ijoolleen absii sabboontonni ilmaan sikkoo mandoo waan akka gaaritti biyya alaa keessatti irratti hojjetaa jirtuuf aanolee adda buqqisanii sababa ijoollee sikkoo mandootiif sababa jawaariitiif sababa ilmaan sikkoo mandoo akka gaaritti irratti hojjetaa jirtuuf aanolee addatti baasanii aanoleen akka buqqa'u calanqoon akka taa'u jedhanii haasan yaa ilmaan sareedha yaa ilmaan faaqira yaa ilmaan gadi galu ufuun beeytani jawaar akka olloomaatitti ollaa kiyya anatti irra aana jawaar irra sitti aanoleen buqqa'aa jira ka ganda keetiiti yaa kijiba yaa ummata kalaan faadi waa takkan gootan ila abbaan fedhe dubbataa jira miidiyaan dubbataa jira warroonni miidiyaa jalatti argaman dubbataa jiran sooshaa miidiyaa kaanii kanarra deemanii wanni isin nutti dhaamtanaaf warruma kaayiroo isin ol baataniin kijibina ummata kalaan faadiidha isinummaan nurratti ol baatanii waa tokko nutti hin jedhina sumunii takka nama waan gargaartan hin qabdan isin yoo dubbattan ijoollee dawla arabaa keessa rakkataaf madaayaaf nama rakkate bira dhaabattu arrabsuuf ol yaatan faayidaan keessan abbaan arge jawaa ila abbaan barbaade muka itti naaqaana nahaanaqu kamaali maal hojjete maal nu hojjetaa jira kamaali wanni nuu fide maali kamaaliin hin gargaartani gargaaramee jira waan kana hojjedhaa na bira dhaabbadhaa oromoo jedhee dubbate akka namni dubbatu waan kana jira waan akkanaa dalagaa jira wanni akkanaa dalagamaa jira oromoo na bira dhaabbadhaa jedhee harka garaa jalaatiin waan tokko ijaaree dubbate kamaali dhagaana qarsa ta'eetumaan hima taa'e malee har'a waan balleesse waan isaa ta'u waan isaa habiyyi ta'u dhaaba habiyyi ta'u ijaaree jawaarin achi keessaa baasuu diduuf wallaahi billaahi warroonni isaa dubbattaniif warroonni isaaf aartanillee qabrii gadi seenaa qabrii ol hin dachaan yaa ilmaan gadhee yaa ilmaan of hin beeyin aanoleen ka buqqaa jiru bar seenaadha seenaa aanolee buqqisuuf akkuma kitaaba keessaa balleessan seenaa aanolee akkuma kitaaba keessaa balleessanii jedhan har'a aanoleen wanni buqqa'uuf addatti baasanii sababa ijoolleen biyya Ameerikaa keessatti irratti hojjetaa jirtuuf aanolee adda baasanii aanoleen buqqisaa jiran calanqoo addatti gatanii aanoleen akka garagalu jedhan maaliif kana godhan sabboontonni goobanoonni harargee keessatti dhalatte waan gara isaa akka jirtu hin dachaateef aanolee irraa fottoysanii waan ijoolleen sikkoo mandoo irratti dalagaa jirtuuf badii isaa kana gombiftee bakka maraa irratti dalagaa jirtuuf aanolee garaa keenya gubuuf aanolee buqqisaa jiran isin kamaalee ruhii jiru qaayxan yaa kijibduwwan yaa afuuffaawwan ummata kaayiroo keessa jiru ijoollee sabaa quuqamtee dubbattuu dhalatti isin warri kijibaa warri faayidaan qabne as baatanii nurratti hin kijibina yuutuubii keessa guuradhaati shunkurtiif timaatima keessan bitadhaa gala yaa ilmaan hiyyeeyyiidha kilmaata akka as baatanii nurratti hin godhina kamaal maaliif tuqame kamaal maa tuqame yaa salaam alayhi salaatu wassalaam kamaaleen maaliif hin tuqamne kamaal har'a ilmi namaa bar ijoolleen daa'imman barattee digirii meeqaan barattee qabritti gaddacha'ee bar ka isin ta'ettanii kamaal akka hin tuqamne jettan ijoolleen ta'en akka jirtuun biyyee keessatti dachaatee bar biyyeen isin haa nyaattu deemaa boqqolloo daana'oo nyaadhaa isin warri kaayiroodha malbaa keessanii biyya hiyyeetti hiyyeeyyummaa teessaniin ta'a tasuma ijoollee dawla arabaa keessa jirtu arrabsuu hin dandeetta warri kaayiroodha liqim qaameoch afaan bicha warra afaan bichaa ol baatanillee waan nutti himina warri waa gargaaru warri waa dalagu ol bahee waan nutti waa himu warri waan gargaaru warri kijiba bichaa asirraa ooftan dhaabbadhaa gad ummatarra kamaal akkan tuqame kam ijoolleen barila gandummaa arsooma gandummaa kamaalii lolaa jirtan yaatanii afaan keessan qabadha warri nama jala deemtanii nama arrabsuuf dhuftan guutuun keessan gandummaa yaatan gandummaadha warra gandaa warri gandaa ila kutaan sadii akka gaaritti gandummaa oofa kutaan sadii arsi wallaggaa jimma isin kutaan kunniin sadii marallee ta'uu baatu keessa kashalabbeen kutaan gandummaa ooftuun jirti kanniin
kutaan kun sadiin gandummaa ofa kutaa biraa irra tuqama ijoolleen duutu garaa isin hin nyaanne ijoolleen Kamaal maaf nu jalaa tuqama Kamaal yoo amrii qabaattan yoo dandeetti qabaattan ol fuudhaati matarra kaadhaa deemaani hundi kenna matarra isa kaannee isa kabajaa deemaa turre maaf dhumti ijoolleen tun ijoollee tanamaa gabbayee dubbatuu didi har'a eenyu isa filata isa alattaan ijoollee viidiyoo kana sheer godhaati ijoolleen biyya alaa keessaa Kamaal maadila haga maaliif abiyyi maaliif Lukaan seenee garaa isaa keessa gattaa'ee afaan abiyyiitiin hin dubban Kamaal maal hin filatamu waanuma inni diigeetiin dhaaba kana diigee dhaaba Oromoon jettee lakkooftu diigee dhaaba nafxanyaa dhaaba Biraanuu Naggaa yeroo Eertiraa san wajjin hojjetaa ture yoo kana inni har'a mee wannuma inni dhaaba kana maa diigaa jira jettanii maa yaadina haga isa maqaan dhayina jaarsi garaanu nyaata jaarsi gandummaa miti ana jawaartu natti aan jawaar jechuun arraba bichaanii miti nama ila mallaqa achi kenne jawaari maqaa dha'uu danda'a sa'aatii ammaa kana keessatti yookaan ummata kijiba afaan keessan arrabadha tasuma jawaari nama isaaf jedhee hojjeteef nama mallaqa kenneetiin jiruu isaatiif wajjin dhaabataa jirutti yeroo ammaa jawaariin jawaar jedhaan kuuwwan immoo warri kijibaa jawaar jechuu tasuma hin dandeettan hatta porofaayilii siyatu ofirraa buusaa warri kijibaan olii gaddeemtan porofaayilii jawaari ofirra kaayatan nigdi bizinesa ittiin nagaduuf yellam jawaariin har'allee ta'ee borus ta'ee warra ila isa maddii dhaabatetuyyuu warra isaaf jedhee madaa'e maddii dhaabatetu warra isaaf jedhee du'e maddii dhaabate warra isaaf jedheetiin bakka adda keessa argamaa jiru warra santu jawaariin maqaa dha'uu danda'a malee porofaayilii irra kaataniif ganama galgala qaayixaniif takka faayidaan qabu kalaan faadi akkam tuqama yoo garaan qotiyyoo ciisu garaa qotiyyoo dhaabatu qabaa jette Oromoon mammaayite akkuma Kamaal garaa Abiyyi godhate isin martuu warri Abiyyi Kamaaliif dubbataa jirtan garaa Abiyyi qabdan kijibduuwwan yeroo ammaa Oromoo nama amanina namni amanamu garaa kee amani garaa kee tokkicha amani garaa kee tokkicha abbaa feetan hin amanina yeroo ammaa yeroo nama amananii miti ka iskati amantee jala deemtu si nyaata sa'aatii ammaa kana keessatti nama amanina garuu warroonni ol baataniitiin Kamaal akkan tuqamne jettanii Kamaal irratti nama arrabsuu dhuftan nadhoolleen deema ijaazaa bu'aa dargaggeessa faayidaa takkan qabdan warri as jala deemtanii nama arrabsuuf deemtan deemaati ijaazaa bu'aa faayidaa warri nama arrabsu warra ijaazaa beeku malee warra harki isaa waa hiixatuu miti uumaa isaa irratti akkamitti Kamaaliin Kamaal maqaa dhaamoo miti waan barbaade dhabbaan barbaade waa jedhuun ilma sikkoo mandooti abdii irraa qaba ummanni odoo abdatu bakka abdatee isa dhabe har'a odoo sarara takka gabbayeen barreessin akka ibsa ejjennoo baasu haa hafu odoo sarara takka gabbayeen barreessin ijoolleen Oromoo hagaarxaa dhumte ijoolleen sikkoo mandootiif ijoolleen Harargeedha inni keessaa bahe gootummaan isaa ka yeroo Mallasiin cabsee keessaa bahe bicha malee achi as haga Ugaandaa irraa Itoophiyaa keessatti Kamaal gootummaan qabu warri goota jettan as fuudha gootummaa duraanii isaatiin hin faarsina ila ruhiin isaa garaa nyaatteet hollateet Abiyyi galaa jira Abiyyiin ka akka ilkaanii socho'e kana guyyaa buqqa'uu eeggatu kan har'a inni isatti galuu maa barbaachise waan inni dalagamu guutuun gara ol ba'uuf deema akka inni isa wajjin jiru maal abbaa keessaniitiif isaaf dubbatuu dhuftan maal abbaa keessaniitiif waan Kamaal haasa'uu dhuftan ijoolleen dhumattu garaa isin hin nyaanne arraba irratti ol deeffattanii waa gara Harargee kanaaf waa Arsii lixaa kana keessaa namni hin duddu'e yaada qomaa xoochi kilmaata kan dubbatinaa isin kilmaata akka argaa jirtan sooshaal miidiyaa kanarra warra deemu warra xiyyiitiin garaa keessatti saabattee jismii isaanii keessatti saabattee xiyyiitii 3-4 qaama isaanii kukkuttee baate har'a isaan garaa isin hin nyaanne Kamaalii dubbatuu barbaaddan ka du'e biyyatti dabalame ka jiru warra xiyyiitiin isa kukkuttee waan yaalamuun dhabe afaan keessan hin banina warri sooshaal miidiyaa kanarraa dubbatuun itti bareedu warra madoo wajjin dhaabateef warra nama rakkate wajjin dhaabate bichaadha kuuwwan kalaan faadii asirratti baasanii afaan keessan hin babbanina afaan keessan
deema ayyummaa teessaniin kaayiroo keessa ta'a chiggaaramoochi afaan keessan qadaadaati ta'a warri kamaal akka hin dhaabne kamaal akka gootummaa kaleessaatiin waan inni kalee dalage namni isarraa fuudhan jiru kamaali namni isarraa akka gootaa dalage har'a maaltu guyyaa har'a ibiddi biyyatti biyyarra boba'aa jiru kanaan har'a maaltu harka marachiisee abiyyi isa godaansise kana isaa dhaame nadhii gammadaa seenaan nadhii gammadaa kana kamaaliif nadhii gammadaa bar ijoollee ganda takkaati bar ijoollee gosa takkaati ayisiqii achi siqiilleen qaban har'a kana isaa dhaame nadhii gammadaa Mustafaan Hussein mucaan daa'imni maal dalagee umrii isii daa'imummaa isaati oda guyyaa takkan taphatin har'a inni qabrii afaanitti har'a seenaa xuraan akka isarratti galmaa'u har'a ka'eetiniin abiyyitti galuuf dhaaba diiga jechuun afaan qabdanii as ba'aa dubbadha warroonni miseensa isaa hattuuwwan akka hattuutiin lafa jalaan laalaa ka isaatu garaanu gubee as baatanii nam tokko waan isaan irraan dubbatuuf hin deemina yaa kijibdu yaa warra kalaam faadi yaa warra halaalaa takkan kennin yaa warra waan nyaatee bulurra halaalaa takka achi darbatee ummata madaa'een gargaar yaa ummata kijiba wanti sooshaal miidiyaa kanarra ol guute ummata kijibaaf ummata nadhoo jala deemee nadhoo jaazaa buusu bichaadha hin jiru namni haqaa sooshaal miidiyaa kanarra akka ol yaa'ee afaan baruuf nama arrabsuuf deemu ummata kalaam faadi dalagaan teessan guutuun kalaam faadi as baataniitumaan kamaal maa qeeqame kamaaliin maa waa jedhame jettanii kilmaata akka nutti hin dubbatina odoo aanolee jigaa jiru odoo aanoleen jiisaa jiran odoo aanolee haa jiguu jedhaniitiin gireedara jala kaayaa jiran har'a isin as baatanii kamaal maatu wajjin jiisuuf seenaa jira bara aanolee wajjin jiisuuf malee abiyyitti seenaa jira bara har'a kamaal silaa odoo ruhii qabaate dhaaba oromoon abdatu haa dadhabu haalaaf waa jabaa ta'u dhaaba san guyyaa takka na bira dhaabadhaa jedhe dhaaba oromoo diigee dhaaba Biraanuu Naggaatitti galuuf maal kijibdanii isa jala haasoftan ilmaan waree bichaa ilmaan waree malee waa takka faayidaa hin qabne kamaaliin isin jala arrabsanii kamaal isin jala arrabsame isin jala arrabsame kamaal abbaan fedhe gadi kaa ilmaan sikkoo mandoo akkanatti kamaali gadi kaa'amullee qabaata kamaal namaan morkata kamaal akka nama yaadaa odoo hin taane ijoollee sooshaal miidiyaa irraa waan isaa qaayixutanniin hin morkata morka kana deema asla namni morka deemu oromoo faayidaa takka hin qabu nama jechuun ka ciniinnatee akka Jawaar Muhammaditti dalage nama jechuun ka arraba namaatii gurra kennuu dide ka abaarsa namaatii gurra kennuu dide abbaan fedhe yoo isa abaare abbaan fedhe yoo isa arrabse abbaan fedhe yoo suuraa isaa balleesse kama Jawaar abbaa fedhe gurran kennu maaliif ka hojjetuuf Oromoof hojjeta inni namni inni hojjetuuf Oromoo malee na argaan hojjetu Jawaar kana waan ta'eef kamaaliif jettanii asirratti as yaaftanii yaa faaqiraa yaa ummata kaayiroo keessaa yaa ummata shayxaan as baataniitiin waa tokko kamaaliif jettanii nam tokkotti dubbatuu hin dandeettan gaachana hayyoonni gaachana warra politika warra siyaasa allaalina hayyoota biltsiginnatti nu galetu gaachana tasuma gaachanummaan qabu warra biltsiginnatti gale wal filattee jaarsoleen dhaaba biltsiginnaatitti galte dhaaba keessattuu jaarsi sun jaarsa abbaa nagaa ka jedhan san warri baaleen dubbatinaa ka jedhe aanolee ka dhume arsiisi warra baaleen dubbatinaa ka inni jedhe san jaarsi guddaan sareedha ummata coraan qabne ijoolleen arsii bahaa takkittiin teessan coraan qabdan coraa ofirraan qabdan coraan isin qabdan maali arrabni isin qabdan nama arrabsu gabbaatanii nama arrabsu arraba keessan arraba namaan arrabstan gaddachaafadha yaa qomaa xaawwan odoo rakkattaniyyuu warra isin amma akkan arrabstan kana isin maddii dhaabata baalageewwan bilginnaa nama arrabsuu bichaadha isin ka qabdan ka beeytan arraba keessan wanni arraba keessan irra jiru nama arrabsuu bichaadha kamaal maa qeeqama maanu jala arrabsama takka ganaa Oromoon itti gayyaatee gadi gombiftee arrabsite akkam gootan ilmaan sikkoo mandoo ilaa takkaan akkana gayyaanee ganaa kamaaliin arrabsuu waan isaa laallee kaane takkaan gaggombifne
har'a isin booyaa jirtaniimi gaafa inni waan hojjetu kana galmaan gaate arrabaa miti musiibaa gugurdatu samaa irraa itti gadi bu'a. Eenyuun nu seetan warra nama kenna maqaan dhayinaa nu jedhu san nu seenaanu. Warra nama kenna nu jalaan tuqinaa jedhan san ilmaan sikkoo mandoo hin seenaa ilmaan sikkoo mandoo nama harka irra qabattu hin qabdu. Badaa ofiillee kadeebeen deebifti kadidame dhukkee irraa kaaftee kotota keessatti achisa darbiti. Bilxiginnaa jala adeemu. Garuu abiyyillee hin darbu abiyyillee hin kufa harma haadha isaa ka gu'e kufuun isaa kufuudha warroonni har'a makaddaa firaashii madaabaraa harkifattanii isa jalatti galtan bakka seentan laalladhaa keessattuu dulloota ka akka jaarraa abbaa nagaamoo jaarsa abbaa dharaasan ka akka leencoo baatii ka akka amiin jundiidha ka akka birgeeder jeneraal Kamaal Galchuu qabrii isin fuutu eeggadha qabrii odoo nafxanyaan nutti roorristu odoo nafxanyaan nutti roorristu aanoleen akka jiru sheer godha odoo bantii fufaafaa jedhanii bantii fufaafaa sheer godhan ta akka bililleen talabbaa jifaarfaati sheer gootu akka aanoleen jigu har'a odoo kana dhageettan gandummaaf Kamaalii loluuf dhuftan hin jiru Kamaalii loluun tasuma eenyu lolta afaan keessan adabadhaati afaan keessan walitti oggoraa deema yuutuubii keessan irraa iyyaa shunkurtiif timaatima bitadhaa gala shunkurtiif timaatima ka iyyitanii yuutuubiin guurattan sanii wayi nama gargaartan qabdanii afaan keessan namas arrabsuu hin dandeettan namas gargaaruu hin dandeettan takka teessan dalagaan tan tokkoon keessan ol ba'aatii nama arrabsaa warri kaayiroo keessattu liqam qaameewochi Kamaaliif nama arrabsuuf mataa faaqiraa gaafa qotiyyoo fakkeessanii Kamaaliif jecha lolanii aaruuf ijoolleen dhumattu garaa isin hin nyaanne ijoolleen harcaatu garaa isin hin nyaanne har'a odoo haadha teessan taate odoo ijoollee obboleeyyan teessan taate akkanan jettanii bar achi qabdanii ijoollee dhumattu san achi qabdanii bar Kamaaliin jiru garaa isin nyaateet ijoolleen dhumatte garaa isin nyaatuu didde ilmaan gadhe ilmaan Oromoo waaw ijoolleen qiraaqamboon kaayiroo keessaa haasoitu kana takka gurra ittiin kennina takka warri haqaa kaayiroo keessa hundaa miti warri haqaa hin jira warri na argamaaf namuma arrabsuuf guyyaa maraas ba'ullee inuma jira warri haqaaf Oromoo tanaaf dubbatu hin jira warroonni waan kennine warroonni waan qarqaaru waan dandeenye humna qabaattanii qarqaaru hin dandeenye afaan keessan qabadhaan itti nurraa ta'a afaan keessan tasuma baatanii nu arrabsuullee hin dandeettan nuunillee waa jedhu amrii ittiin qabdan nu warra madaaya keenya madawii keenya bira dhaabataa jiru warra rakkataa keenya qarqaaraa jiru isinoo warri kalaan faadi ummata kalaan faadi as baatanii deemaatii boqqoolloo zangaanni fixe nyaadha kaayiroo keessatti takka kilmaa takka as baatanii nama tokko waa jedhu hin dandeettan Kamaaliin ganaa ila gadi gombifnee isaan jenne ka gadi gombifnee gadi zaqazzaqnee kanaa isaan jenne maal fiddan homa takkan fiddan Kamaalii waa godhuuf odoo hin taane yuutuubii keessan ittiin guuratuufi የዩቲዩብ ለቃሚዎች ዩቲዩብ keessan ittiin guuratuuf asirra iyyitanii ዩቲዩብ irra deeffatuuf yeroo biraa asirra asbaatanii iyyitanii ዩቲዩብ irra garagalfatanii achi kaatanii birrii nyaatuuf dhaabbadha nurrallee gadi waan kennallee naasayina waan Kamaalirrallee loluuf asbaatanii dubbatan taanaan Kamaaliin ila abbaa biraa odoo hin taane nuti dikkiisa galcha abbaa biraa odoo hin taane nuuf ijoollee Harargeettu dhukkee isarraa kaasa ilmaan sikkoo mandootiif ilmaan Harargeettu dhukkee Kamaalirraa kaasuuf ta'a kabiraatii miti nutu irraa galcha kabiraa fakkaattota kenna jimmallee Abiyyiif lalti warri kuwwan illee ka ofiitiif lola nullee kenna gadi zaqazzayinee mataa isaa gaggombifnee waan barbaanne jennaan takkittiin teessan Kamaal tuqame jettanii as baatanii dubbattanii yaa weelikum yaa ummata kalaan faadi yaa ummata afaan duwwaa yaa ummata harka duwwaa yaa ummata kiisii duwwaa callisaatii adabadhaatii taa'a mana keessan waan biraa dubbadhaa yoo barbaaddan Kamaaliif jettanii garuu as baatanii dubbatina Kamaaliyaan isaa Jawaariin akka inni mana hidhaa san keessatti hin baane
habiyyin jabeessi lukee sansalataan jedhaan akka inni mana hidhaa keessatti hin baane gidaara irratti gidaara uriiti sansalataan achi keessa abiyyi Jawaarin jabeessi jechuun ka'eesti galaa jira. Wallaahi ganaa ol ba'uuf ta'a dalagaan inni dalagisa wajjin dalagaa ture xiqqishuu gubbaa haasaan kanan seenaa ganaa ol ba'uuf deema. Yoo inni dalagaa tana dalage kulliin deeggartoonni isaatiif miseensonni isaallee harka keessaa qabdan garri amannee isinii wajji deemnuun hin jiru. Leebochi gabbaataniitumaan inni waa tokko godhuu dide meeti miseensi isaa akka gabbayee waan tokko dubbate inni duula na filadhaa dhaaba diigee duula na filadhaa biyyi galaa isa labsataa jira sargii cidha isinitti mate asirraa isaa iyyuu foliyaatan hin jiru yeroo na biyyi iyyitan hin jiru iyyateessan baalleen shokoysini zim jettanii afaan ijoolleedhuma irratti akka barbaaddanitti haasa'aa jirtanii bararra ijoollee teenata akka baalaatitti dhangalaate ijoollee Harargeetiif haa ila waan fedhellee ta'u ila Jawaar mana hidhaasan keessallee ba'u takkittiin teessan Jawaarii waa godhuuf Jawaarii iyyine Jawaarii akkana taane jettanii tasuma dubbatuu hin dandeettan Arsii bahaa ta'a Oromoo kutaa biraa ta'a Jawaar ka ijoollee Harargeetiif ka Arsii lixaa bichaadha. Inni garuu Oromoo kutaa 11 dhaabatee mana hidhaatti darbameemi ka ijoollee Arsii lixaatii fi ka ijoollee Harargee bichaadha Jawaar. Kalaan faadii Jawaar kenna jechuun dandeettan tasuma kutaan biraa yaa kijibdoota takkaan isin arginee jirra. Tokko ka Jawaarii jedhee dhiigeen jiru kutaa biraa keessa. Dhimma mataa isiiti wanni poolisiin nafxanyaa gara biraatiif facaasaa jirti. Jawaar abbaa Harargeetiif abbaa ijoollee Arsii lixaati. Kana beeka. Tokkoon keessan harka itti naqattanii waa'ee Jawaarii haasa'uu hin dandeettan namni biraa haga tokko ijoollee kutaa baale. Haga tokko. Haa namni illee achi keessatti baay'inaan illee haa du'uu baatu ijoolleen baaleellee dhukkee isarraa kaafte waajjira isaanii hiddaan buqqifte waajjira nafxanyaa jarrillee hujii boonsaa dalayde. Sani achi kutaan biraa Arsii bahaa dabalatee kutaan biraa kutaawwan biraa Jawaariif jenne dhiigne namni jedhu asaa ba'u Jawaar gaafa hidhaa keessaa ba'ellee warra Ameerikaa warra biyyattii Ameerikaa fi Awurooppaa keessaa dalageef ijoollee Arsii lixaatiif ijoollee Harargeeftiif bahe Jawaar yoo dhallee bahe kuuwwan 0 eksi guddaa gandi Jawaar irratti keessa dhalateellee dhumuu gaalleen eksiidha yellam keessatti tasuma of ramaduu hin dandeettan. Jawaariin namni itti dhiigee namni itti du'ee namni lafeen isaa itti caccabde keessattuu ijoollee Harargeeti. Jawaar ka Harargeeti. Abbaa ijoollee Harargeeti Jawaar. Abbaa qeerroo Harargeeti Jawaar. Kuuwwan ila ka qumataa gadi gombiftu kun akkana gadi gombifamta. Jawaar abbaa qeerroo Harargeeti malee abbaa kabiroo abbaa itti ta'uu miti. Isaantu isa Jawaariin abbaa qeerroo jetteet ijoolleen Harargeetiif ijoolleen Arsii lixaa akkanatti dhiigni isiitiif lafeen isii caccabde. Xiyyiitiin meeqa horfitee isa keessaan baatee ka du'arraa hafellee. Oromoon biraa tasuma Jawaariin baafne jettanii Arsii bahaa irraa eegali. Shawaa irraa eegali, Jimma irraa eegali, Wallagga irraa eegali, Iluu Abbaa Boor irraa eegali. Tokkoon keessan harka itti naqatuuf hin deemtan Jawaariif duune jettanii. Tokkittiin teessan. Jawaariif ka du'e ijoollee Arsii lixaatiif ijoollee Arsii bahaa bichaadha. Ijoollee Arsii lixaatii fi ijoollee Harargee bichaadha. Arsiin bahaa 0 odoo isin raftan odoo isin buna jala raftan aanoleen isin irra diigaa jiran. Har'a kamaaliif ol baatanii kamaal isin jala arrabsamee kamaaliif ol baatanii kamaaliif loluu eddan. Sabboontuu Oromoo maal jedhaa jirtu deemi jaazaa bu'eeti niitii jaazaa asirraa ija keessi jaamsa asin deebitu lammataati akkasi dhabamte kana waan ta'eef ijoollee Oromoo ilmaan Oromoo hundi keessanuu gaafa Abiyyi achirraa gadi du'e bu'ee miti gaafa Abiyyi du'e ilmaan Oromoo hundi keessanuu Oromoon kutaa 11 nama bakka san kaatan qopheeffadha. Abiyyi hin bu'aa hin du'a nama bakka san kaatan nama masaraa sanii miti
nama qabsoota na fuudhee deemuun qopheeffadha. Akkanatti afaan qullaa iyyitanii wanni fuunu tokko illee hin jiru iyyine nama bakka Abiyyi irraa du'e seenu. Oromoon nama bakka Abiyyi irraa du'e seenu qopheeffatuu qabaatti nama san. Masaraa falfalaa sanii miti masaraallee masaraa biraa ta'uu qabaata. Nama qopheeffadha. Har'a ol fuudhanii nama itti kennamu namni itti kennamu yoo hin jiraatin namichi achirraan bu'u. Yoo bu'e bu'uun isaa bu'uudha. Du'uun isaa du'uudha. Abiyyi waan du'uuf namni achirraa isarraa qulfii san fuudhee qabsoo teenna takaleessa Jawaar fuudhee Lammaa Magarsaati kenne san ka Lammaan Magarsaa isa abdatee isatti kenne san nama qopheeffadha. Yoo ila Jawaar illee bahuu baate yoo Baqqalaa Garbaa illee bahuu baate jaarsa Mararaa Guddinaa yoo namallee dhabne harkaan jaarsa kana qabanne diina irraa haa jabeeffatu warri biyya keessa Shawaan odoo farsoo faraqee jalateettu silaa nama ajjeesanii ammallee bira. Nama bakka san nuu bu'u yaa Oromoo wanna biraa bichaan hojjetina. Nama bakka san bu'u. Nama qulfii san fuudhu. Nama qabsoo teenna fuudhu. Qulfii miti. Nama qabsoo teenna kakaleessa gantuun nu nyaate fuudhu. Kakaleessa gantuun lammaa dhugee lammaa irraa fuudhe san harka keessaa fuudhee harkatti qabatu. Nama san nuu qopheessa. Yoo namni illee dhabame yoo namni biraallee bakka san bu'u ka dhabamu taate Profeesar Mararaa Guddinaa qabadhaa diina jalaa harkatti ilkaan keessa qabadhaa eegaa warri biyyaa. Ilkaan keessatti jaarsa kana akka nafxanyaan hin nyaan har'a namni Jawaaritti aaneetiin bakka Jawaarii bu'ee dubbataa jiru kaleellee nama dubbataa ture Profeesar Mararaa Guddinaa Mallasiin illee sodaan eenyuun illee sodaan nama waa sodaatullee miti jaarsa san nuu jabeessaa warri biyya keessaa jaarsa jabeessaa Profeesar Mararaa Guddinaa nuu jabeessaa akka diinni nu harkaan nyaan akka diinni akka Hacaaluu godhe nu harkaan goone. Isuma bakka san buufanna akka qabsoon teenna akka Oromoo nama keenna harkatti nu deebitu. Gabiyyii du'e harkaa fuudhamtee janaaza harkaa fuudhanii akka qabsoon ijoollee Oromoo haga Oromoo faristii irraa haga har'aatti dhiini isii cophaa jiru akka dhiini ijoollee teennaa lafan banne namallee itti qopheessa nama bakka san taa'u yoo har'a inni ol ka'ee addunyaan irraa fuutee mootummoonni gamtooman irraa fuudhanii qulfii eenyu isinii kennina jedhanii eenyuun bakka kaa'atan namni biraa haga ammaan nama biraan argine Jawaar mana hidhaa keessa jira Profeesar Mararaa Guddinaa qabadha. Namni kun ifaajee guddaallee qaba yeroo Mallasiillee ifaajeen isaa ifaajee hagana hin jenne nama ofii Oromoon hagan beeytu nama xaaree Oromoon hagan beeytu kamaalillee kalaan faadhiyaa saggaaru Abiyyiin jala gurshaa ofii fudhateen ta'a innillee gati. Profeesar Mararaa Guddinaa eegdolleen isaa godhamee ijoolleen biyya keessa jirtu jaarsa kana isaa eegan namni sa'aatii kanaaf namni jiru Profeesar Mararaa Guddinaa bichaadha. Namni biraa hin jiru. Hattichi yoo achirraa gadi du'e hattichi Abiyooti yoo achirraa du'e qooyaa sitti deebite qabrii seente. ሁለተኛ እዚህ አትመለሽም ተቀበርሽ kana waan ta'eef sirritti nu jabeessaati jaarsa kana sirritti qabaati harkaan qabaa eegaa qeerroon biyya keessa Profeesar Mararaa Guddinaa hin galaafatan waan nama biraa silaa hin dubbannu waan obbo Lammaa Magarsaa hin dubbannu rabbi isa bira haa jiraatu nama jazaa Oromoo tanaa oole Oromoon jazaa xiqqoo yoon beekin guddoollee hin beeytu rabbiin isa bira haa jiraatu hin jiraataaf hin jiru isaallee hin beeynu isa garuu rabbi isa bira haa jiraatu bakka jirutti kana waan ta'eef nama bakka san buuftan qopheeffadha Profeesar Mararaa Guddinaa jabeeffadha namni biraa hin jiru sa'aatii kana keessatti namni qabsoon harkatti deebitu Profeesar Mararaa Guddinaati ka Oromoo nama qopheeffatan laafaa keessan jabeeffadha nama guddaadha homaan har'aaf nu fayyada boruuf Oromoon fi jijjiirata har'aaf Profeesar Mararaa Guddinaa nu fayyada har'a namni dubbataa jiru sabichaa bar abaawoon jiide fuudhee galateen jaarsarraa ol fuudhee ol buqqisee akka nama qadaada irraa buqqisaniitiin nama biraatitti qaqqadaadee fudhatee Abiyyi rabbi isa haa qadaadu dhabama rabbi isa haa godhu haga kuwwan ka jiru hidhaa jira kan jirre ka jiru fudhateeti bilxiginnattiin irraa galateen jaarsarra kana waan ta'eef nama qopheeffadhaa Profeesar Mararaa Guddinaa nu jabeessaa ijoolleen biyya keessa sirritti jabeessaati harkaan qabaa eega